Qormaan biyyaalessaa Seensa Yuunivarsiitii kutaa 12ffaa bara kana kennamuudhaa fi qophiin taasifamu irratti argama. Barattoonni bakka garaa garaatti walitti qabamuun manneen kitaabaa, manneen barnootaa fi iddoowwan qayyabannaa mijataa keessattis yeroo isaanii qayyabannaaf kennuun qormaataaf qophaa'u irratti argamu. Barattoonni kutaa 12ffaa manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa magaalaa Baddallee keessatti argamanis qormaata biyyaalessaa bara kanaatii fi qophii barbaachisaa taasisaa jiraachuu isaanii FMC'tti himanii jiru. Qophii qormaataa nuni kan jalqabne bara darbe kutaa 11ffaa gaafa turre gannarraa kaaseedha. Innis immoo kan nun jalqabne ganna keessa asooluudhaan ijoollee duukaas mana barumsaa kana keessatti waliin ta'uudhaan barnoota kutaa sagalii kaasnee gannuma kaasnee dubbisnee al tokko rivaayis goonee fidnee deebinee irra deddeebinee kan nun shaakalaa jirudha jechuudhaan. Karaa garaagaraatiin qophaa'aadha kan nuti jirru. Qormaatilee garaagaraa marsaa garaagaraatiin fudhataa turreerra. Akkasumallee karaa barattootaatiin qophiin gahaa ta'e taasifamaa jira. Yeroo walii wajjiniin dubbisnu ni qabaanna. Akkasumallee gaaffilee garaagaraa shaakaluu irrattis ta'e gosa barnootaa hundayyuu kabar gochuu irratti akkaataa gaarii irratti argamna. Qabxiin barbaadu qabxiin fiduuf kaadhe tokko jira. Qabxii sana bira ga'uudhaaf immoo karaa kootiin wantoota narraa eegamu gochaan ture jechuudha. Kunneenis fakkeenyaaf yeroo kootti sirnaan fayyadamuudha. Barattoonni kun qormaanni bara kana dijitaalaan kan kennamu waan ta'eef dandeettii isaanii gama fayyadama kompiitaraa fi sirna qormaata olaanaa irratti cimsachuun shaakala barbaachisaa taasisaa jiraachuu isaaniitis ibsaniitii jiru. Onlaayiniidha jedhamee edda dubbatame kaasee barsiisoti keenyas barsiisaan ICT keenya kutaa ICT dijitaalaa nu gashuudhaan wantoota qormaata garaagaraa eddanni poortaaliin biiroon barnoota federaalaa gadhiisee kaasnee isarratti shaakalaa qophaa'aa haala gaariitiin immoo karaa lammaniin iyyuu karaa waraqaatiin haa ta'u karaa dijitaalaatiinis qophaa'aa kan turredha jechuudha. Qormaati shaakalaarree nu gadhiifamee jira. Qormaata kana immoo daree IT keessatti argamnee barsiisaan ICT keenyaallee nu shaakalchiisaa jira. Qormaatni kun akka inni itti gaggeeffamu ilaalaa jirra. Qophii gahaa qabna hin sodaannu jechuudha qormaata kana fudhachuudhaaf. Carraa argame hundaanii qophii onlaayinii kana yaalii garaagaraa gaggeessinee isa waliin akka wal barru gochuudhaan nu gargaaraa jiru. Barsiisaa Zallaqaa Tasfaayee barsiisaa ICT mana barumsaa sadarkaa 2ffaa addaa magaalaa Baddallee yommuu ta'u barattoonni qormaata kanatti akka milkaa'aniif deeggarsa barbaachisaa taasisaa jiraachuu isaatiis ibsa. Nuyi deeggarsa turtii ministeeriin erga gadhiisee fi booda liinkii sanaan seenanii akka jarri shaakalanuu fi yeroo hundayyuu laabiiwwanuufiidhaan akka jarri shaakalan gochisiisaa jiru. Hoogganaan mana barumsaa sadarkaa 2ffaa addaa magaalaa Baddallee barsiisaa Takkaalaan Danuu gama isaaniitiin barattoonni mana barnootaa keenya keessatti baratan waggaatiin qabxii gaarii barattoota galmeessanii bara kanas immoo bifa adda ta'eetiin qabxii olaanaa akka galmeessaniitii fi deeggarsa barbaachisaa taasisaa jirra jedhu. Kutaa 9 amma 11tti waan baratanii jalqabuma gaafa barnoota bara kanaa jalqabnu ijoolleen kun ammam yaadatanii ammam dubbisan jechuudhaa fi barsiisonni qormaata gosa barnootaa isaaniitiin qopheessanii ijoollee kana qorree jirra. Erga qorree immoo qaacessaa isaa hojjennee maatii itti dhiyeessinee barataatti dhiyeessinee barsiisaatti dhiyeessinee fiidbaakii isaa immoo hundumaaf kennee bakka jarri jiranullee 500 ijoollee meeqa fidee isaa gadi meeqa fidee gosa barnootaatiin illee isatti fooyya'insi jira isatti gadi bu'e jennee tokkoon yeroo hafi keessatti akka hojjetanuudhaaf kanallee qopheessaa turreerra. Itti gaafatamaan waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Baddallee obbo Gazaany Ittaanaa gama isaaniitiin manneen barnootaa keessatti maatii barattootaa waliin tootiin qabxii isaanii irratti fooyya'insa akka argamuutii fi hojii bal'aan hojjetamaa jiraachudha kan isaan ibsaniitii jiran. Porshinii yeroodhaan xumuruudhaan guyyaa dabalataa dabalanii guyyaa 6 barsiisuudhaan akkasumas sa'aatii dheeressanii barattoonni keenya akka fayyadaman taasisuudhaan barattoota shamarranii kophaatti akka deeggaraman taasisuudhaan walitti hidhamiinsa yuunivarsiitii mattuu waliin ta'uudhaan barattoonni kutaa 12ffaa gosa barnootaa muraasa irratti bifa adda ta'een guyyaa qadaamee deeggarsa taasisuudhaan torbaniin deddeebi'anii kan jarri barsiisan walitti hidhamiinsa barnoota sadarkaa 2ffaa haayiskuulii 3 qabnu ispeeshaal iskuulii kana dabalatee bifa adda ta'een yuunivarsiitii wajjin walitti hidhatanii barnoonni kennamaa kan ture ta'uu isaati jira. Itti gaafatamaan waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Baddallee obbo Gazaany Ittaanaa itti dabaluutiin manneen kitaabaa dijitaalaa ta'an magaalaa keessatti babal'isuutiin barattoonni qormaataaf akka of qopheessan taasisuu keessatti hojii guddaa hojjechaa akka jiran kan ibsan yommuu ta'u qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaatiin alattis kutaa 6ffaa fi 8ffaan qormaata qaban irratti cimanii akka hojjetaniitiif deeggarsi barbaachisan taasifamaa fi jiraachuu ibsanii. Barattoonni kutaa 6ffaa kutaa 8ffaas bara kana qormaata kan naannoon qoramu. Kuma kanaan dura jarriin kunis yoo xiqqaate barataan kutaa 6ffaan barataan 802 akkasumas kutaa 8ffaan barataa 835 bara kana qormaata fudhatochaa jarris haaldureewwan akkuma kutaa 12ffaa poorshiniin barnootaa xumuramee qormaanni kan moodelis bifa adda ta'een kennamee fi sadarkaa magaalaa dhiyeessinee jira.